Pheenxeenii afaan Oromootiin jiraayii waggaa jettanii gaafattamu mucayyoon tokko as keessa jirti ture. Pheenxeen maqaa afaan Oromootiin hin jiru. Pentekostaal kan jedhu Giriikidha. Afaan Giriikitiin achirraa kan dhufe malee afaan Oromootiinis afaan Amaariffaatiinis afaan biraatiinis hin jiru. Pentekostaal kan jedhu Giriik. Akkasii. Amantii kana Yesuus hin beeku akkas taanaan jiitu. Amantaa kam kiristinnaamu? Pheenxee waan jedhamu kana. Erga inni du'ee kan hafuura qulqulluuwwan hawariyaatoች bakka isa hordoftuu isaatti bakkee ta'anitti hafuurri qulqulluun dhufe isaan qaqqabee isarraa kan ka'e Pentekostaal jedhamee guyyaan sun moggaafame jechaadha. Amantii miti kaa Pheenxeen? Branchidha, like amantii miti branch of Pentecost. Biraanchiin waan jiru tokkorraa biraanchiin ba'a. Maaltu ture amantiin duraan biraanchiin Pheenxee jedhamu irraa ba'e kun? Kiristaanaadha. Kiristaan amantiidha? Kiristaanni Catholic, Orthodox, as many called Christian jedhanii waamaman. Kiristaan jedhanii who's follow of Christ ani Yesus bukkee bu'anii kiristaana jedhanii waamaman. Biraanchi isaati. Namootatu kiristaana jedhame malee amantii miti. Namootatu kiristaana jedhame malee amantiin kiristaana jedhamu hin jiru ka? Jira malee amantiin kiristaana jedhu Kiristoos erga dhufee lafa kanarratti isa warra hordofaniin ayyamame jechuudha. Look, the base religion, Abrahamic religion, Judaism, Christian, Islam. Isaan kun bukkee amantiin kan kee kana keessaa maali ajiitu? Akka ta'uu hundaa dhugoomsaa jirta. Judaizimiis amantiilee kan Ortodoksiis Kaatolikii hundumaa amantii akka isaan ta'an ibsaa jirta. Amantiin kee maali akkaan kee? Hordoftuu Yesuus. Amantii qabdaa? Amantiin kee maal jedhama? Kiristiyaan. Kiristaan amantiidha? A group of religion is called as a religion keessa jira kaya. Gruppii kana eenyu kireet godhe? Eenyutu kireeti godhe? Gruppii kiristaana jedhamu kana. And this is jarreen kun sadeeni ilaali amantaan kun sadeeni kan waaqarraa dhufee jedhamee amanama. Judaism Kami amanama malee basaayinsii haal taragaaggatee nama ማለት ነው. Anammoo wanti isin jedhu. Judaism, Christian Islam is jiituun amantiin qabdu innee bira dabarru. Jiituun amantiin qabdu innee bira dabarru. Amantii qabaani maalifan amantii jechuun amantiin kee maal jedhama? Amantiin kee Christian. Kiristiyaan amantiidha kan jedhu kitaabni ittiin hoogganamu ni jira. Like ati amantaatti amantaa maaliitu amantamee ati keenatti? Ati hin qabdu miti sittani maan? Ani qaba amantaa waaqa namana waaqatti namana waaqatti hin bula. Waaqni amantiidha? Yes. Waaqni amantiidha kan jedhu ragaa fidime? Konfiizii nama goota gaafin kee naaf hin galle meenbii warreen biraa deebisan ayidoon ani waan nagaabattu naaf galuu dedeera. Amantiidha kaa'ee maaliin waaqatti amanuu. Akkami beektaa jiitu koo akka itti kunfistu taatee akkami beektaa gaafa waa sitti himan eessadha ragaan isaa eessa jettee mataa isaa miila isaa hin laalle akkasumatti qeebalte. Okay, amantaa waaqa si uume hiyu honor waaqan si uume waaqa na uume lafa kanaaf samii kana kan uume waaqa jechuutti buluu itti amanuu jechuudha amantaan. Itti amanuu jechi jedhu amanuunii fi amantiin garaagara akka ta'e beektaa? Amantiin fi amanuun garaagara akkamitti garaagara ta'a? Indee wangeelattis amanaa jedha wangeellis amanna Yesuusittis amanaa jedha innis amantiidha waaqayyottis amanaa jedha amantii ataanan amantii sadii qabda ka amantii jechuun akkasuma ta'an amantiin waaqayyoo keessa jiraadhuu siin jedhe amantii ni qabda.
Ani qaba amantii amani waaqatti namana. Amantiin keessan maal jedhama jiitu? Ha? Amantiin keessan maal jedhama? Amantiin kee Hin qabu bakka. Amantiin qabdu inni dhiisnu? I don't care, yeah, you can. Jechuudha inni ibsuu dandeessa. Ani amantii qabaate jechuu ofii keetii akkasoo ta'e ofii keetiin amantiin qabdu jechuudha. Amantiin qabdu kaa amantiin keessan maal jedhama shimee dubbadhu. Kiristiyaanaas hin jedheera. Faloo Amantiin kiristaana jedhamu macaafarraa barbaannee namni ani fatalamma. Amantiin kiristaana jedhamu addunyaarra hin jiru bar yaada namaa keessa jira malee macaafarra hin jiru bar. Okay, yaada namaas ta'u kaastil hordofaatuma jirtaa miti ree like both of us, you and me, everybody. Hundi keenya Lakki hin hordofu amantii ragaa hin qabne illee hin hordofuusi hin hordofsiisu illee ani nama koos. ragaa malee jechuun maal jechuudha? Ragaan akkamii? Kitaabarraa ragaa jechuun amantii Yesuusin beeku. Amantii Yesuus illee beeku. Amantii Yesuusin illee Yesuusin kan beeku. Amantii Yesuus immoo akka ijoollummaa isaatti koo amantii isaa maal akka ta'e koo sitti himeera. Juudaayizimii ture miti amantii isaa sana. Yeah. Ishee ijoollummaa erga guddate amantii maal jedhama? Isaanii warra isaa mormeet baay'achi keessa. Gifti. Erga amantiin isaa erga guddate moo juudaayizimii irraa amantii maal jedhamutti jijjiirrate namni kun? Amantaa Kiristiyaan jedhu everybody is the same, not like warra Juushii irraa mormee baay'achi keessa. Kanaafiyyuu mikoo kana maal jedhamu hundeesse jechumaan? jedhu. Amantii maal jedhamu hundeesse erga mormee bahe juudaayizimoota warra Yuudii. Warra Yuudii mormee baay'ee xiqqoo taadha follow of Christ. All these people, 3 billion people. Nama biliyoona lamadha malee sadiillee miti akkin siin jedhutu amantii maal jedhamu hundeesse Addunyaa Yesuus kanarratti koo gaafa Kiristinnaan hangafa tokko isarra taanee Musliima kana maal jechuu fereeti isatu uume kaa'ee isatu hordofaa isaati hundi kunuyyuu jechuudha. Biliyooniin sadii addunyaa kanarra jiru. sadii goota miti giftii qoyidamee eeggifadhu namni baay'achuun amantii mirkaneessa yoo ta'e addunyaa kanarraa amantii irra baay'inaan kan argamu kan illee babal'ataa jiru warra sa'a gabbaran warra Indoonizimiidha. Kanaafuu amantiin namni baay'achuun amantii sana mirkaneessu. Amantii sana kan mirkaneessu warri isaa gabbaranii. Amantiin kiristaana jedhamu amantii ta'uudhaaf ragaa qabda. Yes, ragaa akkam jechuudha. Christ, follow of Christ. Who is following Jesus Christ? Warra hordofu. Warra Yesuus hordofan. Gifti warra Yesuus Kiristoos illee bara dhalate keessatti hin jedhamne bara Kiristoos jedhamee hin beeku Yesuus. Yeroo jiru keessatti erga ol bahee namni itti moggaase malee. Kana quba qabda. Amantaan kun yoggaa hundaa'u of course Christ Yesuus. Isa kun wanni warri isa hordofu hundi isaa Christ jedhee Yesuus tibuluu amanatu waamamee jechaadha. Eenyutu waame abbaan waameetiin beekamu bar Paawulostu waame Paawulostu moggaase waan kana. No, Nama lafa uume eenyu abbaan waame amantii kiristaana jedhamu nama kana kan kiristaana jedheen eenyudha. Phaawulos erga Yesuus du'ee dhufe kanaaf Phaawulos hin jedhama. Yesuus isumatu wannu jedhe dhaabbata kana amantaa kana jedhama. Waan baay'ee jedhama. Scholars say a lot of things, so ani kana namanu three. Abdii kursii nyaadda. Mucaan kun fisa taateetti amantiin qabdu. Kitaabatti amantullee hin qabdu. Ani kursii nyaachisuuf kan mu'aat jirtu wallahi kun bira ta'e hin jirre Akkuma jirtu. Asal mu'aat rafuun oolanu. Ani immoo kophaa miti mataa wajjin nyaadha. Na jalaa fitti ijoolleen dargaggeessa sanu. Maal isaan nyaataa jiru akkamitti? Isa mana keenyaa tokko ta'uu gartee uummanni baay'atu. Nyaata bakka jarraa haasaanu. Kiristaanonni waliin haasaanu. Obboleessi tokko as keessa jiru hin baastanii wanta yaasaa ture. Ofii ba'ee moo hin baastanii? Jiitu Kamillee amantii jechuun yeroo tokko maal kan jechuu akka ta'e paastaroonni jara kana hin jirtanuu
No, as keessa jiraa ture deebisaa ture waan ta'e daarii ta'e. Maayit Qoya abdi. qoya qoya takka akkasuma naawwise. Mundir seeni mundir jala kana jira qoya. Abdi maal jette? Mundiriin olla harkisa. Mee yeroo takka ijoo. Yeroo takka qoya. Maal jette mee ati maal jette mee? Mee yeroo takka yeroo takka yeroo takka yeroo takka. Maal jette? La ilaha illallah. Mundir hincufatin. السلام عليكم ورحمة الله. Alaikum assalam wa rahmatullah. جيتو جيتو Yes. أكم بولت نجاتي Ana bira halkanii isin biraati. I think biyya Itoophiyaa yoo jiraatan si bira ganama natti fakkaate. أوكي إيه يعني ورا سيمبياتي كان تاني دم تاني لا بيجا يجاجر لا Oo. Baay'ee. Biyya eegaa jirra. Maalirraa eegdan biyya? Walumarraa eegdan. كنو بيجا كيس اللي تاني ورا دم تاني ورا سيمبرا كنو لفتي بري أودي ده إثيوبيان بريته كنو إفتاجرتي Ay, beessa gootan. أكم نجاتي هذه Galata waaqaa ta'u. واقع سكمين Waaqa isa kamiin waaqa si uume anna uume waaqa hunda uume يسوع موسى يسوع نرجع عن يوم دو waaqeffannaa جيتو Eh? يسوع موسى يسوع نرجع واقع واون دومي Waaqa isa kan beektati? abtee koy seera manaa keessatti nama lama waliin haasa'u gidduun seena mushee akka aadaa Aadan lama michiyyoo dhiisuu qabda. la jiitu wajjin takkaasee siillee caraasii kennaa ishee iseetu sila haasaa tureef isee wajjin eegaleen argite suuta jedhe jiitu Yes. waaqayyo isa kamiidha waaqayyo isa yesuusiin erge moo yesuus kiristoosiin Waaqa abbaa lafaa fi samii kana uume anasii an uume immoo ilma isaa dibamaa masii Yesuus kan nu erge gara isaatti kan nu deebisu yesuus maalidha dibamaa ilma waaqayyoo nama hangoo qabu. jechuun inni waaqayyoodha moo maalidha Ilma waaqayyoo jechuun maal? Ilma waaqayyoo nama dibamee hangoon kennamee fi ilmi nani jaaladhu mucaa nani jaaladhu isa kanaa isa dhaggeeffadhaa isa dhagaa kan nuun jedhee mucaa sana waaqayyo mucicha moo isa mucicha ergeedha Abbaa. waaqayyo abbaadha The creator of all. eewwa kan waa hunda uume sun abbaadha miti Eh, mucichoo maalidha dibamaa nu gara abbaa isaatti nu deebisu kufiitii Adamii fi Hawwaan kufanii waaqan addaan ba'an gara waaqatti nu deebisuudha kan ergame masii dibamaa hangoo kan qabu. okay inni ergamaadha inni Yesus. eewwa kanaaf iyyuu waaqayyo isa ergeedha malee isa ergame miti jechuudha akkasii miti Ahzaaba kana gara jannataatti galchuudhaaf Yesuusitu ergamee dhufee nuuf for Gentiles like warra waaqarraan danda'ee waaqan beekne jechuudha. kanaafuu yesuus kiristoos ergamaadha jechuudha akkasiimi Ergamaa dibamaa hangoon kennameef yes. eeywa waaqayyo tokkicha isa yesuusiin erge malee waaqayyo kan biraan jiru akkasitti amanta miti Eh, eeywa yesuus kiristoos kan ergamee fi eessaaf ergame Eessaaf ergame addunyaa kanaaf ika hunda nama cubbuu keessa jiru hundaaf. ani warra akka hoolotaa karaarraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedhe yesuus kiristoos immoo Anamma ati ilaaltu addunyaa kanarratti aadaa Israa'el እንደውም hin hordofanii isaan እንደውም ofirraa dhiibanii garuu addunyaan kun uummanni addunyaa kanaa Yesuus hordofaa jiru. Dhugaan jiru lafa kanarra maali kame Israa'eliif yoo ta'e Israa'el እንደውም
hin Lak fudhanne isa iyyuu. takkas jedhee bar Yesuus takkas jedhee bar Yesuustu wangeela Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti ani warra akka hoolotaa karaarraa godhanii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedhe. Mana Israa'elii keessa kan Abrahaam jalaa badan jechuudha. Namni Abrahaam hin beekne jechuudha. Jara duwwaaf malee hin ergamne jedhe. Jara duwwaaf bichaa ማለት ነው. Jara duwwaadhaaf immoo akkan taane koo argaa jirraa miti ree hin arginaa miti. Jara duwwaa. Lakki Jarri Yesuus hin jedhe bar. fudhanne. Ana miti meejiitu ka jedhe Yesuusidha bar ka jedhe. Yesuus takkas Ati jedhe. yoo ifa siinifu si ati wannoon qabdu. Oh God, like just why you have to focus on the book. Hafuura. Hafuurri si ibsaa. Hafuuraan naa ifee bar. Akkas yoo baheessa akkas taanan. Bar macaafata akkas jedha ati dubbistee bakka san. Dubbiseera garuu ani achirra jedhu amma Israa'eliidhaafi jedhamu kana kan argaa jirru Israa'eliidhaafi miti addunyaa kana hundaafi. Macaafa akkam goona ree? Matsaafni taa'u maal rakkoon jira an fudhattu hin fudhattaa kan sitti hin fakkaanne immoo hin dhiistaa. Hin fakkaatatte Israa'elii duwwaadhaaf ta'uun isaan fakkaatatte inni jedhe ni Yesuus jedhe. Munzirul. Mario irraan jira malee. Oye yeroo takka na obsa maal taatan isee dubbachaa tiimi. Kheer inshallah. Ila jechuun rakkoon Iseen xumurattu laal isee wajjin xumuradhee carraa ilaal isinii carraa. rakkinaan qabu bar jechuun waanuma Rakkina qaba kaa namni sadii. Innis immoo mee anaaf isa faana wannoonoo jiraate. ay mormii osoo hin taane gaafuma gaafatteef ragaasii kennuufi munzir La jiitu wajjin xumuradhee kaa kaan isee wajjin xumuradhee isinii carraa kenna. Ni haasofti bara. maal xumurattaree gaaffiidhaaf deebii barbaadda miti gaaffii gaafattee deebii barbaadda miti. Qoy jalatti kana wajjin haasaa. Jiitu Gaaffii gaafatte hin dabarsitaa fi Eenyu siif carraa haati? kan kee dabarsitaa fi Rakkoon hin jiru yaa. ayyataa dhaggeeffadhatti. Qoy habtee dura seenee habtee mootii kaafadhu warra dhiiraa kana wajjin haasaa irratti. Eshi. Mootii godhadhu tarru taraan isin haa ga'uuti wacinaa wal jira wacinaa. Habtee Waye. ortodoksii moo peenteedhaati? Ama waa'ee ortodoksii fi waa'ee peenteen natti himuu dhufte moo waa'ee quraanaa natti himuu dhufte moo waa'ee wangeelaa natti himuu jirta? Addanaa baas. Warri dhiiraa yoo haasaa jedhanii akkasitti maraatan. Yoo namni nama garii wajjin haasa'e callisanii ta'anii taraa jira. Dirqama toora malee carraan kennitan isinii. Dhaggeeffadhu siif nama. Tartiiba ol seentee naasofta kaa maal taate maal taatan ijoo mana isaa yoo dhaqan iyyuu namni abbaa dura seenee dura. Waan siifaa dhaggeeffadhu qa. Tasgabbaa'ii ni haasofna waliin. Yeroo kan biraan dhufaati. Tasgabbaaf ni haasofna. Tasgabbii sitti nu barsiisaa nuti tasgabbii qabna laal akkin siniin jedhe tartiibaa suuta jedhaati laal amma haftee wajjin haasa'uuf miti callisaa ol kaa. Eshi bakka naafisii wajji haasaa amma. Ati kitaaba meeqatti amanta? Kitaaba 66 moo 81 moo 78 amanta? Dhaggeeffadhu qa amma. Gaaffii si gaafachaa jira. Ani kitaaba 66 namanaa. Eewwa akkasitti Waa'ee yaadee. kitaaba 66 ammoo anaa sitti malee ati natti himtu. Anuma sitti Harka kiyyarra jira waan ta'eef. An harka jira. Akkas taanaan sirriitti dubbisuun sirra jiraata. Waa'ee 66 na gaafata. Ati kanatti himuun sirra jiraatu waa'ee quraanaati. Waa'ee quraanaa na Sirriittan barsiisuun dubbise sirra laa. jiraata malee. Sirriittan Waa'ee dubbise. dhiisi kaa waan hin sinja'u dhagee kaa dura carraa naa kennitee jirtami. Carraa waliin haasaa jira amma naa wajjin haasaa kaati. Kitaaba 66 keessaa na dhaggeeffadhu. واي قرآن اتنمتوا منذر واي قرآن اتنمتوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إن الله هو المسيح ابن مريم سر تكت قولي تنوي مديك عشان Dirqama kompeer godheetti Maaliif mooti? Si wajjin haasa'uun jiru baran. kompeer godheetti malee dirqama baraa isin kaashaa jira kana. abbaa caali yaanni kee sirriidha. Abdee Isin ta'e, quraana sabni barsiisaa bilisii. inni macaafa isin haa barsiisa. Laa hawla walaa quwwata. Akkasii waan si harka jiru dabarsiisi wadaaji. Anis kan harka jiru si barsiisa. Lamman saayuun harka jira. Lamman Lakki saayuun. inni Anis ati lamman quraana sayyuun harka barsiisii jira garuu macaafa amma si haa kana barsiisa. bakee natti himta. Anis kiyyan sittama. Tarruu buu barbaadde ammati. Moo callistee teessa? Haa? Maal abbaan caalee naa dubbatu isaanitti dubbattee xannaa nuyi dubbannu maal ol taate. Abbaan caalii mootii cufatan kaa kunoo yeroo masa mootii qabatanii jiranii bara. Basma. Kaayideenis muutii ni qabata kaare. Bakka eewwa calaa isaanii. Kalas. Akkana malee hin jaallattan. Dinnaa tokko tokkoon gastii irra teessanii haasa'u. Abeet 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 abeet. Bakka.
Habte አሁን ፌር አይደለም እኮ አሁን ወንቴ ትጎቹ ጅርቱን habte mana wajjina seekaati maal taate akkasiin jedhe ani guyyaa guutuu nama si wajjin haasa'uu danda'uti. ጎበዝ ላምፒዮ በእውነት አንተም ጎበዝ ነው ጎበዝ ነህ አንተም እንደኔ በጣም ጎበዝ ነህ። አይ በቃ በገነጋ ዱፍቴ namna akkasii gaafa dhufe hin barbaanne akkasiin jedhe እሺ sadan tokkummaatti namanta miti dhiisi amma waa'ee sadan tokkummaa isaan jira walii gallu hin amanta moo namanta nama walii galee gara gaafii deema bar walii galla maalirra walii galla jayi na gaafadhu wanti irra walii gallu jalqaba kan ati natti himuu qabdu quraan harka kee irra jiru malee wangeelli na harka jiru miti wangeelli na harka jiru waa'ee isaa naaf barate wangeellan harka jira abbaa caalee harkas jira Iksi si harka jira malee wangeelli si harka hin jiru obboleessa ko. Harka jira dhugaa rabbi abbaa caalee harkas jira harkas jira. Wangeela keessaa xiksiin si harka jirti xiksiin kiree ittiin mormuudhaa qabatte malee wangeelli guutuu maal jechuu akka barbaadu wanni wangeela irraa sii gale hin jiru dhage. Ishi abbaa galee foolumaan ilaalla kaashi waliin haasofnee ilaalla kaayi maal taateeti waliin haasofneetiyyuu eenyuuf galee eenyutu waan kana hubate eenyutu nu banne waan jedhu wal ilaalaa deemnaa maan rakkoo qaba. Wangeela na wajjin miti ka quraana na haasa'an quraana na barsiisi ani wangeelan si barsiisa sana booda asitti quraana qofa osoo hin taane comparative religion or nitsitsirii waan jedhamudha amantii wal bira qabneetu sitti himna sii galee bakka sir taadaatu wangeela irraa naa kaas taare wangeela irraas quraana irraas si barsiisa hin barattamu hin barattu ani immoo quraanaan barachuu barbaada kaasirraa lammanuu sin barsiisaa lamman isaati ishii አይደለም አማ ቁራና ነበር ወንጌል አርካ ከየራ እጥግ ጋፋቱካ ሜዋሲ ደብዙ ቁራና ከሰው ዱብስቴ ኢላ ኩኖላ ባዛል ተሰደ ወንጌል አርገቴ ጂቱ ቆይ ካጂቱ የሮቶ ቆጨራ ደበር ሰይታ ሚያቲ እንጄክኒ ካማል ሲኒ ናሙሰን ቤተኒ ሲ ያ ጀማ ላ ሐውለ ወላ ቁወተ እሺ አብቴ ሜ ጋፊን ሲ ጋፈዳናም አየሽ ጋፊና ጋፈዱሜ አመንቲ ጀቹም ናልጀቹ amantii jechuun believing and the worship jechuudha. Afaan Oromootiin natti Ingiliffii kun baay'ee sana naan galu. Amanuu fi waaqessuu jechuudha. Hiikaa addunyaan irratti walii galte Oxford Dictionary'n amantii jechuun amanuu fi waaqessuudha siin jedha. Eenyu kan amanuu eenyu kan waaqeffamu. Uumamni amanee waaqatti amanee uumamni amanee uumaatti amanee uumaa waaqessa. Sii galee? Uumaa waaqessa. Isa paawuriin isaa paawurii waa hundaatii ol ta'e humni isaa humna waa hundaatii ol ta'e kan waaqessu jechuudha. Selezii amantiin kun eessa jira bakka kam ta'a? Amantiin laphee kan kee keessa ta'a. Laphee kee namaa keessa ta'a miti? Ashi. Kanaafuu amantii kana eenyutu hundeesse? Hundeessaan amantiidha. Amantii isa sirriidha. Waaqayyoodha. Uumaadha. Eessa akkamitti hundeesse? Jalqabarraa uumaan gaafa dhala namaa kana uumee jedhu rabbiin gaafa dhala namaa kana uumee jedhu bilaashaaf osoo hin taane yookaan taphaaf osoo hin taane kan rabbiin dhala namaa kana uumee fi سورة زارياتي لكوسة شنتمي جارتي دبتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جد إلما نماست جنيس أن إنوم نيجد أكا جري أنا توكيتشوم سنوفيون كان أنا قفا أكا سواق السنيف ماليجد أكا سمى قرآن كيستي أفحسبتم أنما خلقناكم عابثا تبافني سن أومي سن اتفاكاتا يجد وأنكم إلينا لا ترجعون إيجا بيجا لفا كان الرجل هاتني كاتني أكا دوتني ديبتني غرقود أفتن إسنين كن إن أمنتني يا ربي سبحانه وتعالى دبتا جتشو كلافيو ربين قرآن سورة صد مفا لكوس صد مرات دبتيتيو فطرة الله التي فطر الناس عليها جد أمنتي لقال أمنتي سري كان نمني جنم مقافة دلتو وياك يسا بشان شوب أني باسو أمنتي ما ريقو تشوران أصوهن تاني اللي ما جنم مقافة دلتو كان يرتد دلتو إسلام ماك أبدا يجد Siigalee amantii sanarraa hin dabinaayii jedhe. Amantiin sun daandii raajotaa,
daandii nabiyyoonni duraadhaa ittiin ergaman katee bismillah 42ffaa lakkoofsa 13 irratti dubbatee jechuudha. Kan Abrahaam barsiisaa ture, kan Museen barsiisaa ture, kan Yesuus barsiisaa ture, kan Noohin barsiisaa ture. Sunis maal jennaan uumaa tokko qofa waaqessu. Sun immoo afaan Arabiffaatiin Islaam jedhama. Islaam jechuun al-istislaamu lillah. Uumaa tokkichaaf abboomamuu jechuudha. Namni uumaa tokkicha sanaaf abboomame immoo muslim jedhama. Isa ajajamaa ta'e abboomamaa ta'e jechuudha. Kanaaf Rabbiin suuraa 3ffaa keessatti muslima taatan malee akka duutanii natti hin dhufnee jedha. Kanaaf Rabbiin bismillah 3ffaa lakkoofsa 19 irrattis inna diina inda Allahi al-islaam jedha. Amantiin sirriin isa islaama jedhamu yookaan ammoo isa Rabbii tokkicha uumaa tokkicha qofaaf abboomamu kan ilma waaqayyoo jedhanii biratti waaqessuun hin jirre, kan waaqa tolfamaa jedhanii waaqessuun hin jirre, hafuura jedhanii waaqa biratti dabalanii waaqessuun kan hin jirre, uumaa tokkicha isa dachiif samii uume waaqessuu sana inni sirriin jedhee dubbataa jechuudha. Yaada qabda abdii kanarratti. Kanaafuu islaamummaa isa jedhu waaqaatu dhufee hundeessee jechuudha. Dhufee osoo hin taane jecha isaatii yookaan immoo barsiisa isa biraa ta'e raajotatti dubbachuudha yookaan nabiyyi isaatti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti dubbachuudhaan amantiidha kan barsiisu jedhee rabbiin nabiyyi erga akkas ta'e waaqaatu gabbee hundeesse osoo hin taane nama jechuudha kan hundeesse. Gadi bu'ee jecha jedhuun fayyadamisiin jechuu barbaadetanii biroo jecha gadi bu'ee jedhu osoo hin taane waaqayyotu ergaa isaatiin ergaa isaa karaa kamiin hundeesse. Anaas dhaggeeffadhu kaa. Anas dhaggeeffadhu kaa. Bakka sirkatti qabe siibsuuf ani mabtee. Lakki amma naa galee jira yaadni kee dhaggeeffachaan tureemi. Lakki jechuun jecha kee keessatti siigalee ka'eetiyyuu abdee gadi bu'ee jecha jedhuun fayyadamisiin jechuu barbaadetani. Waaqayyo gadi bu'ee osoo hin taane akkanitti himee ergamaa isaa malaayikaarraa ergamaa qaba rabbiin jechuudha yookaan waaqayyo. Ergamaa isaa kana gara nabiyyootaatti erga. Nabiyyoonni immoo namootarraa kata'an. Gaafa ergu eenyu ergamaan? Wal akkasila. Ergamaa Jibriil jedhamu kan obboloonni kiristaanaa Gabreelii jedhanii waamanu isayyuu rabbiin nabi Muhammaditti ergee Abrahaam, Yaaqoob, Ishaaq, Musee, Nooh, Suleymaan raajonni dura kee turan hundi isaanii kana kan isaan barsiisaa turanii barsiisa kanaatillee barsiisi. Qoy amma sanatti cin qotanii ergamaan Jibriil gara nabi Muhammad dhufee miti. Amantii musliimaa hundeessi jedhee hime. Maal hundeessaree abti ammasitti maan jiraami waan hundeessu maal qabaree isuma kanaan dur rabbiin ofii isaatii hundeessee dhala namaa kana gaafa uumu irratti uumee Noohin isa ni barsiisaa ture, Abrahaam isa ni barsiisaa ture, Museen isa ni barsiisaa ture. Obboleessa koo qaalii kan isin jechuun sii galee. Dhage kan isin jechuun sii galee. Sirriitti. Nama fi namummaa miti kan musliima jedhame bar nama waaqaa miti bar musliimni. Namuma isarraa ergaa fudhate san tututu musliima uumee miti. Musliimummaa rabbiin eenyutti kenne namatti kennee miti. Laal irra sii deebi'a yeroo takka naawwamsitaa yeroo takka na dhaggeeffadhu. Maal irra naa deebitare naa galu jira gaafiin si gaafadhu naa deebisuu qabda malee. Siif hin galle yaabtee na dhaggeeffadhu yeroo takka obsiiti. Akka ajaa'ibaa parsantii 100 keessaa 100 naa galee dhagahi siifin hima. Na dhaggeeffadhu kaa naa deebistan. Rabbii wayii musliima. Na dhaggeeffadhu siifan himaati yeroo takka na dhaggeeffadhu naa deebise rabbii wayii musliima. Rabbi siin jedhee bar warra rabbii tokkicha waaqessantu muslima jedhamu siin jedhee mi'an. Yaa eega akkas taate ergaa sun ajaja yookaan gara quraanaa yookaan gara nabi Muhammad ajajni itti kenname sun namatti miti kan inni kenname. Nabi Muhammad itti kenname. Ajaja sana fudhatanii warra ajaja sana oolchan tututu amantii musliima jedhamtu kana dhaabe yookaan jecha kana bar waaqaa miti kan dubbate namatu jecha amantii kana sooggaase. Ajaja eenyuutiin? Amantii jechuun waaqeffachuu isa tokkicha ol jiru sana isa sana bichaa waaqeffachuu jechuudha nan jette miti. Ajaja eenyuutiin siin jedhe laal ajaja eenyuutiin muslima ta'a. Tura narraa baasi kan waan siin jedhu yoo kan ifitas gabboofnee haasofne teeti. Maal taate? Isa olii ta'e sana. Akka waan si dhaggeeffachaa jiran kun kaate. Ansi dhaggeeffachuu ta'e laal akka siin jedhe ajaja eenyuutiin. Simaanshi. Abtees ragaagaasti ande isardamiin nariifate badan biyya taragaaggaa'u nu yoo taragaaggoofte jedhatte akkasiin jedhee ajaja eenyuuti muslima ta'a? Ajaja rabbii.
bakka khalas kanaafiyyuu islaamummaa Eesh yookaan dhagaye qoyga asumarratti qoyga asumarratti ajajni isaa ana tokkicha bichaa waaqeffadhaa jedhe miti miti ana tokkicha waaqeffadhaa ka jedhu santuutu amantii jedhama moo isa tokkicha waaqeffachuu sun musliima jedhama jedhee maqaa kana eenyutu itti kenne? eewa khalas eelaa akkasii dhaggeeffadhu laal ajaja rabbiin biraa dhufe sana tizaazii sana galmaan yoo geesse jettee ajaja sana yoo galmaan geesse jettee muslima jedhamta. Si galee Eenyutu kenne maqaa kana? ajaji Maqaa kana akkati eenyu kenne? muslima ta'a rabbitu kenne. Abdii. Ibarko eega akkas jechuun tokkicha sana waaqeffachuu jechuun musliima jechuudha. Jedhee waaqatu kenne musliima jechuudha. Ana waaqeffachuu. Eewa laal warri ana waaqessan laala dhaggeeffadhu. Rabbitiyyuu namni tokkicha koo waaqessu muslima jedhama jedheetu suuraa hajjii bismillah 78 lakkoofsa 78 irratti maal jedha huwa sammaakumul muslimiin jedhe. Muslima jedhee isin moggaasee jedhe. Amantii sana immoo maal jedhe bismillah shanaffaa lakkoofsa 3 irratti waradiitu lakumul islaama diinaa jedhe. Islaama amantii ta'uu isinii jaalladheetan jiraa jedhe. Ilaal islaam isinii jaalladhee jedhe. Anatu isinii jaalladhee. Qoyga. Islaam jechuun Qoy. Amantiin erga akkas ta'ee nabiyyoonni gurguddaan nabi Muhammad dura turan kun hundumti isaanii musliima ta'uu ragaa maalii qabna ree ergaan Muhammaditti kenname. Isa booda hoo hundofte. Eewa gaaffii bareedaadha. Gaaffii bareedaadha. Isa booda hundofte wanti jedhu hin jiru. Sababni isaa ergaan isatti kenname kaa ergaan isatti kenname dhageeka. qoy kaa yeroo takka na dhaggeeffadhu kaa maal Quraanni isatti kenname miti. na dhaggeeffadhu. Jibriil koo isatti Ee kana gaafachee mi'a takka misii deebisaa ishee atoo na dhaggeeffattu. Si dhaggeeffadha ishee bakka. Waan na dhaggeeffadhu laal. Ergaan amma dubbatame kuni ergaa Nabi Muhammad itti dubbatamedha. Ergaan Nabi Muhammad itti dubbatame kun immoo ergaa haaraa osoo hin taane ergaa Noohitti dubbatame, ergaa Abrahaamitti dubbatame, ergaa Museetti dubbatame, ergaa Ciisaa yookaan Yesuus Kiristoositti dubbatamedha. Ragaanoo. Ragaa kanaatiif Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aalaa Bismillah 42 lakkoofsa 13 irratti akkas jechuudhaan dubbate. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سيقالي أمنتي إرّا وان النوحيف آمن أكسم اللي إساقركتي وحي يون كان بيكسيسا وان نقول أكسم اللي إبراهيميف موسى داف عيسى داف إسا آمي كراسيف قول إيجد ربين سبحانه وتعالى نبي محمد نينججور سيقالي وإنس مال جنان أمنتي أرتي أجد أمنتي كان قريد آبا ججو أمنتي إسا كمين اسمه محمد برسيساتوري موسى برسيساتوري نبي الله إبراهيم يو كان أبراهام كجد أمو وان سن أجايبو لل أسمى الراحة أو بجورن دي سابرتي نبي الله إبراهيم يوم كان أبراهام كجد أمو ربي سبحانه وتعالى قرآن ساكا بجماعة بسم الله سدفا كي ستدو بتمال جدا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا جد لكو سجاتا ميتور بارت دبتي بسم الله سدفا أبراهام انتاني يهودا سنتاني أكسما كريستانا سنتاني جد ولكن كان حنيفا مسلما إني أمنتها hundarraa dabaadha yookaan ammoo karaa jal'inaa hundarraa dabaadha rabbii gaditti waa waaqessurraa inni dabaadha gara kamitti muslim rabbii tokkicha waaqessaadhanni wamaa kana minal mushrikiin uumaa bira warra waa qabanii waaqessanurraa miti inni jedhe kanaafiyyuu inni Nabi Muhammad barsiisaa turan isa Museen barsiisaa turedha isa Noohin barsiisaa turedha isa Abrahaam barsiisaa turedha isa Yesuus Kiristoos barsiisaa turedha erga akkas ta'e amantiin musliimaa wantoota meeqa irratti dhaabbate? Amantiin musliimaadhaa seerota hedduu ofirraa qaba, of keessaa qaba. Garuu haa ta'u malee bu'uura kanneen jedhamanii yookaan waan dhaggeeffadhu. Bu'uura jedhamanii yookaan ammoo arkaana jedhamanii warroonni ilaalaman keessaa tokko ragaa bahuudha. Rabbiin tokkicha malee akkan jira ragaa bahuudha. Akkasuma ammoo nabiyyiin ergamaa rabbii dhugaa ta'uusaa ragaa bahuudha. Fakkeenyaaf warroonni zamanaa nabiyullahi Muusaa jiranu laa ilaaha illallah Muusaa rasuulullah haqaan gabbaramaan rabbii tokkicha malee hin jiru Muusaan ergamaa rabbiiti jedhanii amanuun dirqamadha.
warroonni zabana Yesuus Kiristoos jiran laa ilaaha illallah Ciisaa Rasuulullah. Rabbiin tokkicha kan gabbaramu tokkicha isaa malee hin jiru. Yesuus Kiristoos yookaan Ciisaan ergama Rabbiiti jedhanii amanuudha. Arkaan isaati kun sirriitti hubadhu. Eega kana bara waa'ee Yesuus ittiin dhufne dhiisi waa'ee Yesuus yoomitti dhayi nama waa'ee isaa asirratti hin jirru bara. maa kan Yesuus duwwaa maaf jetta reenoo Muusees dubbadheera. Maqaa Yesuus Adillama maqaa Yesuus narraa isaa bira geenye ganaa inni dhufaatiin isaa kakuu haaraa irratti waa'ee isaa asirratti hin jirru. siif ibsuuttan jiraan dhaggeeffadhu. Gaaffii yoo na gaafatu. Naasuma dhaggeeffachuutu jira wanti dubbachuutu jiraan. Laa ati tasgabbaa'e akkin siin jedhee. Kanatti aansee tasgabbaa'ee jira rabbi. Kanatti aansee ammoo maaltu jira jennaani salaata salaatuudha. Si galee salaata salaatuu jechuun ajaja abboommii rabbi raasitti ergameedha. Dirqama dha kun. Eenyutti kenname? Salaata Eenyutti salaatuu. ajajni kenname? Raajonni nabiyyoota hunda isaaniitti kenname. Nabiyyoota hunda isaaniitti. Nabi Muhammad qofa osoo hin taane nabiyyoonni hundi isaanii hin salaatu. Si galee maaliif jennaan amma ragaa si dubbiseetiin ka'e amantii tokkicha dheessi dubbiseen kaan hemman amantii Muuseedhaaf karaa godhame ilaal bismillah 43 Salaanni isatti kennameera. Bismillah 42 lakkoofsa 13 irratti si dubbiseen ka'e bar amantii tokkicha amantii Fakkeenyaaf mee ragaa naa kennime. Bismillah 42 lakkoofsa 13 Bismillah 42 lakkoofsa 13 Eshi fakkeenyaaf amma waa'ee amantii tokkichaa fi waa'ee amantii lamichaa fi waa'ee amantii sadechaa osoo hin taane laal ani wanni nama anu maali beektaa amma barbee beekaa akkasatti taasisuu jirta malee rabbiin tokko ergate amantiinis tokko. Sirriidha. Akkasin jechaa jira baranis. Dhugaanis tokko. Akkan dhugaan lama jiru. Dhageeka dhaggeeffadhu. Eeka dhagaan jira shibboo jedhama akka biyya keenyaatti yeroo namni nama jalaa haasa'u. Tokko jechuun lakkoofsa tokko miti bara. Dhaggeeffadhu. Anaaf dhaggeeffadhu. Wan. Hara giitaa'oo. Ana dhaggeeffadhu meetara takkaati. Dhaggeeffachaa jira sagalee keenya deddeebisaa jamaa. Rabbiin tokko jechuun rabbiin tokko. Lama hin jiru. Tokko. Eshi amantiin inni sirrii tokko jedhamu amantiin sirrii inni tokko san. Tokkichi sun maali dhannee kaane? Tokkichi sun maali haftee? Musliima ta'uu namatu itti moggaase malee eenyutu beeka ragaan kamii eekkamitti maali kanatti ragaa si kennee kaane bismillah. Lammaffaa dammoo dhageessiif hin Ilaala haftee. Na dhaggeeffachaa oolle. Haftee lafatti naasaa oolee nama waan ammaa isaa oolee. dhaga'u jirta. Ragaan inni hojjetaa ragaa hojjisitti maa jiru? Abeet. Nagaadha ka fayyaan kee nagaadha haftee. Ante? Eshi. Kiristaanota gashaa bakka duwwaa kana kiristaanota Saatuutu gashaa. Wal modeetara. ni lolta ni wajji. Yoomis Akkamittiin si wajjin haasaare. maal taate abbee si lolaan jiru maal taate? Si lolaan jiraan? Fakkeenyaaf Abtee amantiin ni turkii isaa qabaa jira bara. musliimadha. Ni turkii keessi qabaa jiraan gobo siyyaan si lolaan jiru. Ilaarii ta'e kan utubaa ta'e wantoota shantu jedhami salaatota shanan Abtee baatii ramadaanaa zakkaa baasu hajjii dhaqu isaan kana irratti hundooftee miti. akkan siin jedhe abtee. Meete La hawla wala quwwata illa billah. Qoqobaa saasaa barna wajjin haasaan jiru inni. Connection qabaachuu dhabuu noonu. Ni turkii kan keessi reessi meebte. Ragaan hin jiru naan jedha san ragaa wajjin itti maa odeesse. La hawla wala. Allah rabbi sinaa qajeelchu boo. tokkichi san Abte sagaleen kee dhagahamaa jiru namni biraa dubbadha. Biqilaa dubbadhu tasfaa'ee dura jira. Tafsaa'e. Ni turkii isaa sirreeffatu agasiifu. Ooyye, Akkam nagaa keetii? nagaa jirtu akkami? Jira alhamdulillah akkam. Nagaa galata rabbii nagaa. Baga jiraatte baga nagaan dhufte. wallahi anumatti taasaa nagaan olte eegale. rabbi.
Ortodoksii moo Penteraati? walii galuu Ani koo yaada dadhabne keessan dhaggeeffachaa jira. walumatti Yaada keessan kana gidduutti mee waan nan fudhadha barumsa guddaa irraa argachaa jira mee sirriitti nu hubachaa jira. waa'ee In dubbachuun feetu? Ammaa dubbachuun fedhu garuu barumsa irraa barachaa jira. Okay, dhaggeeffadhu rakkoon qabush. Yaadni keessan natti toleera gaafiif deebiin keessan natti toleera dhaggeeffachaa jira. Ayyee, ish. Irraa barachaa Biqilaa. jira jechuudha barumsa. Ayyee. Akkami? Akkam jirta nagaa keetii? Nagaadha, nagaa galata Waaqayyo. Baga jiraatte, baga nagaa taate, baga nagaan bulte, Baga nagaa taate galatoom. baga nagaan dhufte. Ortodoksii moo Penteraati? Amantaan kee? Maaliif ilaata? Walakki hooma tokko iyyuu kanarratti hundoofni laa biyyi lafaa kunis gara dhumaatti adeemaa jirti. Dhumuun hin oolu. Waaqayyo inni nama uume kun ofitti nama sassaabuun isaa nafu akkamii maalirra turtanii dhuftanii jedhee immoo nama gaafachuun isaa nafu waan ta'eef hooma tokko tartiibatti wal deddeebisuun gaariidha inneetu. Sirriidha kun. Kun amma yaada gaariidha namma. Akkasii wallaahi. Gaarabbii akkasii dubbii. Kanuma malee waan tokko kaayyoo biraa miti. Gaariidha. Ishi. Ortodoksii Kara Penteraati? fayyinaa anillee peenteedha kara fayyinaa nutti agarsiisuu fi Lammasii galila. bakka kanaaf akka gootanii haalatti islaamummaadhaan mootummaa Waaqayyoo jannata isa jettanii dhaaluu danda'amanii naa ibsaa isa kiristaanaa waan hin beekuuf yoo barbaadan isa kiristaanaa isinitti himaati. Isa haala islaamummaadhaan namni akkamittiin akka mootummaa Waaqayyoodhaa seerri jira miti pirinsipilii qabaa isa naa himaa. Yoo sirriidhaa sirrii miti isa jedhu ani immoo haala kiristaanummaadhaan isan beeku ani immoo walitti finnee cuunfinee ilaalla jechuudha. Yaada bareedaa. Maashaallah. Nama tasgabbaa kanaa gaafa argamu namatti tola. Mootii qabattanii na dhaggeeffattu achii ka'ee kiristaanummaa irraallee waliif ibsina ishee. Tole Yaada bareedaadha. Akkasii obboleewwan keenya amantiilee garaagaraa hordoftan kanneen bakka kana dhuftanii nu dhaggeeffattan kaayyoon keenya tokkoof tokko namallee arrabsuu fi wal arrabsuuf osoo hin taane akkasuma ammoo falminee nama mo'achuuf osoo hin taane uumaa keenya isa dachii fi samii uume isa nullee uume maaliif akka nu uumee fi akkasuma ammoo ajajni inni eega nama uume irraa kaasee dabarsaa ture sun maalidha? Nuti immoo maal hojjetaa jirraa? Garamitti adeemaa jirraa? Waan jedhu wal barsiisudha. Kanaafuu namni Rabbiin sammuu bareedaa isaa kenne, aqlii bareedaa isaa kenne uumaan lama jira jedhee abadan hin amanu. Uumaan tokko akka jiru namni sammuu qabu hin amana. Kanarratti dabalataan immoo Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namoonni uumaa isaanii wal dhaalanii uumaa isaanii kana ofitti fakkeessanii nama akka ofii godhanii uumaa ilmoo qabu, uumaa gargaaraa qabu, uumaa akka namaatti dirjitiidhaan hojjetu fakkeessanii uumaa kana kan namaa walitti fakkeessan waan jiruuf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala lakkii an akkasii miti jedhee bismillah 212 lakkoofsa tokkorraa kaasee gaafa dubbatu yaa nabiyyii kan koo jedhii inni Allaha yookaan gabbaramaan Waaqayyo keessan Waaqa isa dhugaa isa tokkichadha. Inni irkoo waa hundaati. Inni hin dhallee hin dhalanne. Hiriyaan yookaan fakkiin tokkollee isaaf hin taane jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkasitti dubbataa jechuudha. Kana qofaa miti Rabbiin bismillah 16 lakkoofsa 22 irratti dubbatee ilaahukum ilaahu waahid. Waaqayyo keessa Waaqayyo tokkichaa jedha. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. warroonni guyyaa dhumaa sanatti hin amanne dhugaa kana Waaqayyo tokkicha kana hin mormuu jedhe. Qalbiin isaanii kana mormitii jedhe. Guyyaa keessa waan bakkeedhaa dhufee jiratti caanametu jira uumaa tokkicha sana biratti akka waan biraa waaqessaniif. Wahum mustakbiruun. Jarri yoo dhugaan itti himame illee hin boonuu jedhe. Kanaafu laa jarama anna Allaha ya'lamu maa yusirruuna wa maa yu'linuun. Haqiiqa Rabbiin immoo uumaan tokkichi kun immoo waan jarri qoma isaanii keessa dhoksan, warroota dhakaa waaqessan, warroota waaqolii tolfamaa waaqessan, warroota ilma namaa waaqessan, waan jarri dhossanii uumaa isaanii biratti qalbii jaraa keessatti uumaa wajjinii waan biraa waaqessan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin beeka. Rabbiin warra dhugaarraa boonu hin jaallatu. Jarri akkasii kun guyyaa isa dhumaa sanatti
warra milkaa'an irraallee hin ta'ani jedha. Kanaafuu warroonni waaqayyo ilmoo qaba jedhanii waaqa ilmaa fi waan kitaaba kamiin keessa hin jirre waan Museen hin barsiifne waan Abrahaam hin barsiifne waan Nuh hin barsiifne. Alaami akka gabaabatu fayyaada sii kenna. Eesh nan gabaabsa yeroo takka akka gootu waa sitti muufani islaamummaan haala kanaan kana eeguudhaan kana raawwachuudhaan kana gochuudhaan mootummaa waaqayyoo dhaaltu barsiisa jedhu isaan keessanii isa hin barbaade. Quraana barinni maar quraanuma ena dhaggeeffadhati. Akkasitti daandii irraa badanii waaqayyo isaaniitiin uumaa isaaniitiin wal dhaban. Kanaaf waaqayyo immoo uumaan tokkichi immoo maal jedha bismillah 23 lakkoofsa 91 irratti dubbate mattakhadha Allahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Rabbiin uumaan isaa wajjiniin ilmoon isa gargaaru wahii yookaan ilmoo godhate wahii hin qabu inni. وما كان معه من إله واقعي براتو كل أنا وجن هنجروجن إذا لذهب كل إله بما خلق وسواك أيو كل ما تأي واقعي كان برات توكيتش سنا وجن وسوا كان جراتو تأي هندنو سلا أن كان أمة دتشينا تومي سميم مونا تومي كون كان كوتي جريتيو وان أمين ديماجن ولا على بعضهم على بعض قرين ساني قرين رتي ولا أنتم ما برباداجن سبحان الله عما يصفون ربي سبحانه وتعالى وان جري waaqayyoon itti wasafan irraa qulqullaa'ee jira. Kanaaf egaa waan namni guyyaa keessa sammuu isaa kana keessa waan garaagaraatiin karaarraa dabeef jecha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala raajota gara biyya lafaatti erge. Raajonni biyya lafaatti ergaman kun akkuma Rabbiin bismillah 21ffaa lakkoofsa 25 irratti dubbate wamaa arsalnaa qablaka min rasuulin illaa nuuhi ilayhi أنه لا إله إلا أنا فاعبدون جد يا نبي كانكم محمد درا كان كيتي نبي تو كل ينرجع نجد يوجا ما يسات بيك سجون ملجد حق أنك واقف فمربي تو كتشمله هنجرو أنا كوفا واقف ساجد شور أنيجد النبي الله نوح نكما كان إرجع نجد جد بسم الله تربى فلك وسجل تمي سجل رت لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله يا أمتك أنكو واقف تو كتش واقف ساي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم yoo diddanii waaqa keessan biratti waaqa biraa qabaatanii jettan qixaaxa guyyaa jabaa sanan isinirratti sodaadha. Kanaafuu namni tokko waaqayyoon biratti uumaadha jedhee yookaan ammoo waaqayyoof ilmoodha jedhee yookaan ammoo waan na fayyadu jedhee dhakaasa ta'u waaqa tolfamaas haa ta'u waaqa tokkichaan alatti waaqa biraa tokko yoo waaqessee jedhe qixaaxa guddaatu guyyaa dhumaa sanatti isa eeggataa jiru. Kanaafuu namni jireenya bara baraatti galuudhaaf yookaan ammoo jannata jedhamu sanatti galuudhaaf tokkoof tokko maal ta'uudhaa qabaa? uumaa tokkicha qofa waaqessuudhaa qabaa jechuudha. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aan isaa keessatti innal ladhiina aamanuu wa amilus saalihaat warroonni amananii gaarii hojjetanii jedhan Rabbii tokkichatti amananii gaarii hojjetanii jedhan guyyaa isa dhumaa sanatti gaafa du'aa kaan jireenya bara baraatu isaaniif jira jannatatu isaanii jira jedhe. Kanaafuu namni tokko jannatatti seenuudhaa fi abboommiin inni jalqabaadha. Abboommiin inni jalqabaaf inni duraadha yookaan ajajni inni jalqabaaf inni duraadha. Rabbii tokkicha kophaa isaa waaqessuudha jechuudha. Rabbii tokkicha kophaa isaa waaqessuudha. Sana booda islaamummaa keessatti wantoonni tartiibaan kaa'aman jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aan isaa kabajamaa bismillah 17ffaa keessatti dubbatee jira. Rabbiin Qur'aan isaa keessatti gaafa dubbatu maal jedha? Waqadaa rabbuka allaa ta'buduu illaa iyyah. Rabbiin akka namni jireenya bara baraatti yookaan jannatatti galuuf murtee dabarsee jira, ajaja dabarsee jira. Sunis maali jennaan tokkicha isaa malee akka waa tokko hin waaqessin. Sana booda ammoo abboommota itti aanantu jira. Wabil waalidayni ihsaana. Haadhaa fi abbaatti tola ooluu. إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما جاء ربي آتني فبان كان كيوسي بكيت أمري دل ما يجرقها نجدا ركوتو متي الرفسو متي فلا تقل لهما أف هذا فبان كان كيتين أف جتشجد اللين فيدا من يجد وقل لهما قولا كريما جتش بريدا هذا فبان كان كيتين جد إيجد كنافون من توك جرين برابرات تقالوا راف جل كبرات يبون من نجل كبار ربين توك تشامسون سنبودا وانتوني غرا إسلام ما كيست يكب بوليسي كي نجافة وانتوني الرافقاتني سببا التين جرين برابراتي قلن كنن ماتان هدو تجرا سونيسا كمالة جنان أك ربين سبحانه وتعالى دبته ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا سقاقل أماتهن إهاتنا يجر أما فكين يف ربين سبحانه وتعالى كنين أكا سقاقل أما يون كان زناك جد أمو جيجون وان أكا سيرا فقاتشوران jireenya bara baraatti galam akkasuma ammoo haqa namarraa fagaachuudhaan qabeenya namaa nyaachuudhaan wala ta'kulu amwaalakum bainakum bil baatil haqaan malitti qabeenya keessan gidduu keessanitti hin balleessinaa hin nyaatinaa jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala amaanaa eeguudhaan akkuma rabbiin bismillah shanaffaa lakkoo tokko irratti awfuu bil uquud amaanaa guutaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkasitti dubbataa jechuudha. Kanaafiyyuu
wantoonni jannata ittiin seenan yookaan jireenya bara baraatti ittiin seenan islaamummaa keessatti waa hedduutu tarreeffamee jira. Garuu abboommiin inni ol aanaanii fi inni jalqabaadha. Inni jalqabaadha Rabbii tokkicha subhaanahu wa ta'ala qobaa isaa waaqessuudha. Isa biratti waa biraa tokko waaqessuu dhabuudha jechuudha. Akkasi. Galatoomi munzeriin immoo eeyyudha maqaanii galatoomi gaariidha. Approachii akkasii wayyaa. Ani immoo mee kan kiristiyaanummaan haasa'a. Inna gaama miti? Inna gaama. Kan kiristiyaanummaa egaa badaa waa walirraa fagaatu sin argine egaa bara kakuu moofaa kan jedhamutu jira. Iddii Addaamiif jannata keessaa cubbuu hojjetanii ba'an booddee piroojeektii tokko godhee piroojeektichis nama gara jannataatti deebisuudhaaf 10 commandments kan jedhaman jiru. Abboommii 10 karaa Musee namni abboommii kana eegee gara eegee ni qulqullaa yisadqaan. Abboommii 10 kana namni qulqullaa immoo mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf gaadha. Justified ta'a jechuudha. Kanaaf 10 kana eegaa. Yoo 10 kana keessaa tokko cabsitan hunda isaa akka cabsitanitti fudhatama. Abboommichis warrumati kaastee tokko waaqa ana malee jedhani jalqaba. Tokko siif hin ta'in jedha. Ana malee akka waaqessinedha. Hin ajjeesinedha. Hin ejjin jedha. Obboleessa kee akka mataa keetti jaalladhudha. Hin sobinedha akkasuma koomandimentii abboommii 10tu jira jechuudha. Sanaaniti piroojeektii isa jalqabaa Waaqayyoo nama gara mootummaa isaatti deebisuuf piroojeektii jalqabaa kana diriirsee innis immoo kakuu moofaa jedhamee beekama jechuudha. Akka kiristiyaanummaatti Buluy Kidaan jedhama. Karaa taabotaadha. Tsillaatii kan jedhamutu jira. Abboommii 10 sun irratti barreeffamee ergasii taabotii mukarraa hojjetamee taabota sana keessa taa'a tsillaatiin. Tsillaatii sana baatu seerrinaa oliidha. Kanaafan bulaa jechuudha baachuun ammas akka warra ortodoksii godhanii jechuudha. Suni kakuu moofaa jedhama. Sanaaniti namni qulqullaa jedhee Waaqayyo piroojeektii jalqabaa goonaan namni qulqullaa'uu dadhabe. Abboommiinsaa cimaa ta'e. Namni raawwatee qulqullaa'uu ni dhibe. Hin ilaale Waaqayyo jedha Ermiyaas keessaa. Namni takkallee isa duratti qulqulluun hin dhibe jedha. Maaliifi ani akkan of jaalladhu siin hin jaalladhu. Obboleessa koo Muzammil kan. Akka mataa keetti obboleessa kee jaalladhu jedhani tokko. Hin ejjinedha. Ejjuu jechuun akka Baaybiliitti dhaqanii raawwachuu miti. Ijaan yoo argitee hawwiteen ejjiteedha. Kanaaf namni qulqullaa'uu dadhabe hojii isaatiin. Hojii isaatiin namni qulqullaa'ee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu waan dadhabeef Waaqayyo piroojeektii gara biraa fide. Jennanuun akka kantinitti. Piroojeektiin inni lammataa namni kan qulqullaa'u seera eeguudhaan waan ta'eef Iyesuus Kiristoos innumti uumaa ture abbaasaa biratti waaqanni ture nama ta'e jedha. Nama kan inni ta'ee nama ta'ee abboommii namni eeguu dadhabe akka inni akka namaatti eegu godhe jedha. Kiristoos dhufee abboommii sana hunda isaa raawwate. Hin ajjeefne, hin hanne, waaqa gara biraa waaqessine, hin sobne. Abboommii isa namni raawwachuu dadhabe bakka koo raawwate Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhufe. Abboommii sana eeguun immoo nama qulqulleessa mootummaa Waaqayyoodhaaf gahaa nama godha. Soo amma maal ta'e egaa haala jijjiirame. Namni hojii isaatiin qulqullaa'ummaa akka ammas hin jettanii hojii gaarummaa hojjechuudhaan mootummaa Waaqayyoo dhaallaadha. Ni tokko cubbuu ala ta'uu ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል ጀዴ ጩፌር ዋቀዩ ሁንዱም ጩቦ ጀተን አመስ አኒሳቲስ ጩቦ ጀቻው ለጉያ ጉያቲ
namni tokko hin dandeenye. Soo maal ta'e namni hojii isaatiin fayyuu dadhabe. Kanaaf ilmi Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos dhufee bakka koo komaandimantii abboom sana raawwatee haalli fayyinaa ni jijjiirame jennanuun addis kidaan jennam. Addis kidaaniin sun maa inni hojii gaarii hojjechuudhaan otoo hin ta'in hojii gaarii isa hojjete Iyesuus Kiristoositti amanuudhaan hojii gaarummaan Iyesuus Kiristoos hojjete anaaf fudhatama. Kuni fayyina tolaa የጸጋ መዳን jedha ባይብሊ keessa. Fayyina tolaa utuun hojiin hojjetin Iyesuus Kiristoositti amanuudhaan hojiin Iyesuus Kiristoos anaaf lakkaama. Kooluun itti galeechuudhaan harkaan kennadhe jechuudhaan dandeenye ani hojii kootiin fayyuu waan hin dandeenyeef hankeenaa fudhatamu sittiin amana sittiin gala harka sitti kennadheeree gaarummaan Kiristoos anaaf fudhatame Kiristoos xabaqaa koo ta'ee akkasti amantiidhaan fayyina jenna sammaa hojiidhaan hin fayyinu amma hojiidhaan fayyina dhaartu sini hankeenya gamaal ta'e jechuudha Iyesuusitti yeroo amannu qoiga nafixuu fadi Iyesuusitti yeroo amannu maal jedha Roomee keessa በጸጋ ድናችኋል jedha ጸጋ jechuun tola jechuudha ጸጋው በእምነት አድኗችኋል jedha ጸጋው በእምነት አድኗችኋል jechuun hiikkaanሳ tola fayyite tola sanagaru kanati argattu yo amante dhachuudha ጸጋው በእምነት ምን ብለህ ታምናለህ ኢየሱስ ለኔ ሞቷል ጩቡ ኮቲፍ ዱኤራ በከ ኮ ሴራ ራወቹ ደደበና ራወቴራ ገሬ ጋር ወረዱ ኢኒ ራወቴ ሱናላ ካማ ከናፍ አመንቲዳን ፈይና ሆጂ ጋሪን ሱን ሞ ማልታ እንዲ ከን ኮማንድመንቲን ሱን ቆይ ቆይ ፊቱ ፈድ Teen komaandimantiin sun immoo Kiristoos eddii raawwateen tolan fayyee hin hafeeree namni eeguun qabuuree jedhanii Phaawulosiin gaafatan. Hin hafneedhe Phaawulos maal ta'eeree jedhe dura seera hojii ture. Teen komaandimantiin hojii kee amma garuu seera amantii ta'e. Amantiidhaan hin fayyaa eddasii seera amantii ta'a eeguun jalqaba. Seera amantiiti teen komaandimantiin sun hin akka jalqabaa sanatti garuu biqilaa fayyuu qoigaa naaf fita fayyuudhaaf seera eegamita. Ila Ishi amma fite ibsa deemna akka jedhe ila wal fakkaataa wanti an dubbadhe illee wanta ati dubbatte illee wal fakkaataa naan jette jalqaba irratti akkasimoo akkasimiti sunis maal jennaani dhugaadha abboommonni dhuguma dirqama islaamummaa keessatti illee tarreeffamee jira macaafarra illee ni jira garuu haa ta'u malee abboommi isa jalqabaa sana akka keetti hin fudhattaati. In fudhatta? Nan fudhadha. Waaqa kee malee nama tokko waaqessin kan jedhu. Akkamittiin akkan fudhadhu sitti moo? Qoigaa akkatti fudhattu osoo hin taane Yesuus Kiristoos wangeela Maarqos boqonnaa 12 irratti lakkoofsa 29 irratti gaafa gaafatamu yaa Israa'el dhaga'i abboommin inni hundumarra caalu isa kami jedhee gaafa inni gaafatu yaa Israa'el dhaga'i Waaqayyo gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha jedhee deebisee miti abboommi isa hundumarra